balleessi jedhaa jirti. Faatee naagashimee. Faatee maal jetti? Duraan dursee rabbi fayyaa keetiif haa kennu birrii 3,000 jedhe sana balleessiti birrii 10,000 nan galchaa fi borgan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Faatee galatoomii ulfaat muitiin hin godhan. Faatee muitii godhi. Ulfaat obboleettii kan keenya kana nan beekaan illee hin gashiti. Ulfaadhu galatoomii ustaaziin du'aa isii kadhatu jala taa'e aaminnu jedhi birrii qofa miti. Shayir kooppiiliin gidduutti gochuun hojii keessi hin jennee rafaate rabbiin inni mubaarikoo fayyisee kan si gammachiisu nu gammachiisu haa taasisu. Alii Hussein baga nagaan nuftee. Alii Hussein nooruus hin jenneera dubbadhu. Hayyee ammas rakkoon qabu warri jala jirtanu shayir kooppiiliingii godhaa bareechaati kooppiiliingii itti muddaa nama 1,000 seendi godhaa ustaazni hin deebi'u mubee. Lakkoofsa barreessaati gashaa Muniir ol lagaggashi ol lagaggashi Muniir muitii qabattee jirtaa ol lagaggashi. Hawwii baga nagaan nuftee hawwii Oromiyaa. Baga nagaan illee akkam jirtu? Galanni isaan badin mee obboleessa keenyaa fi waan jettu mee daqiiqaa tokko yeroo guunne keessatti waan gochuu dandeessu mee. Anis warri 15,000 galchaa boruu guddaa guyyaa halamaa. Hawwii qarshii 15,000 Allahu akbar rabbiin dachaadhaan bamiiliyoonii takkaan inshallah. Inna darrasenyi guyyaa boru isaa ta'u iftaanis haa ta'u abdii biraa akka nu qaqqabsiiftu abdii guddaa sirraa qabnaa ulfaadhu galatoomi hawwii. Mubee koo rabbi si haa feesu ishee. Ayyee Yasmiin wantu baga nagaan nufti muitii kaasii dubbadhume Yasmiin. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبيكين يا رب سيعفى يسوع رمون دنو ترمادا. مبيسا كان في كما تكون ننقل شاف إن شاء الله. مبيسا سعودي عربية تمر كون رجع كبيف كما كنا ننقل إن شاء الله. مبارك مسمى لما يرب سنة يسوع. مبارك مسمى كيتي. Ayyee ulfaadhu Yasmiin galatoomii qarshii 1,000 kan sana 10,000 hundayyuu waadaa kee nama guuttatu rabbi si haa taasisu. Amiin amiin. Rakkoon qabu siif nan galcha yaati. Nagaan naaf turi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nooru siin jenneerraa yaada kan kee daqiiqaa tokko toon guutiin meeme. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni Turkiin si qabaa jirta. Mujammaraa movie ni Turkii zoatal ደረሰኙን በአብዲ እንትን አስቀልካለሁ ኢንሻአላህ። ድምፅሽን ስላልሰማን ስንት ብር ነው አልሽው? 10,000 ብር 10,000 ብር ቴንክ ዩ እናመሰግናለን። አላህ ባይጥፊ ታካልሽ። ከስሩ ነሽ ኡስታዝ ዱዓ ሲያደርጉ አሚን በይ። እሺ ሌላ ሰው አስገባለን ኢንሻአላህ። ኢሊሊ በገነጋን ኑፍቴ ኢሊሊ Ililli baga nagaan nuftee dubbadhu. Ililli dubbadhu warri jala jirtan obboleewwan kan koo ammas sheer koppii linkiin kan keessan itti muddaa inni kun illee gargaarsa isiniin jedhaa sheer koppii linki argu. Sheer koppii linki maaragam ardaataan osum raasuun echaale ardaataan Muhammad baga nagaan nuftee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah niskuma kuda shan nangal chaaf inshallah bor. Muhammad qarshii 15,000 Allahu akbar ustaazi yeroo du'aa isii godhanu jala taa'eeti aamin jedhi Muhammad darrasenyi kan keemmoo abdii geetaachoo biraa akka nu qaqqabsiiftu guyyaa lama keessatti abdii qabna ulfaadhu galatoomi Muhammad inshallah bura sirriirratti nan ergaa fi abdii alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ega mucaa duraan kennates isa amma kennates yaa rabbi nu milkeessi amiin miliyoona rabbi bakka jiraaf abuusu amiin Rabbi jiraa gammachiisu mubaarakiin beelanuu dhaabatanii isa fayyisee rabbi jiraa gammachiisu hawaasa guutu rabbi gammachiisu mubaarakii tuusabaan nama addan baasiin eenyu nu bira dhaabataa ture rabbiin fayyisee qalbii keenya fayyisee hawaasa guutu rabbi nuuf gammachiisu. Amiin yaa Allah. Egaa warra kennate immoo rabbiin kennee
dirribaan bakka jiraaf buusu rabbiin. Amiin. Ayyee ka itti nuuf ufaagameme. Ayyee ustaaz akkuma kana nu bukkee taatanii ammas itti nuuf uftu warri gashaartan nu baasaartan nu jajjabaadha kasir yaalachuut sheer kooppiiling duuti የምታረጉት ለእናንተም ጸሎት ዱዓ ይደረጋል አመስ ኑራን አቢናን ሲኒን ጀዳን ቁሰትና ነመና ገገልቻ ሙሐመድ ፊጤ ጅራ ቦሶ ደንዴሳ አመስ ዋን ደንዴሳ ነው ተፈተና ቀርሽ ኩመ ሸናታው ኩደናታ ወሊት ደበለሜ ኦቦሌሰ ኬኘ ከነ ልቡ ይሳ አምብሱ ቀምና እሲን ወሊ ጅራ nuti isaaf warri kaleessa nu dhaabbateera. Lakkoofsa dha'iif warri ni jettan warri ni yaa qabdanu lakkoofsa sadii barreessaatii ol seenaa. Lakkoofsa sadii barreessaatii ergadhaa. Hin tuffatinaa meeqayyuu haa ta'u. Egaan ammas hulluu gaggashi warra kana jimmaa ofii never. Ammas taanaan waan qabdan hin tuffatinaa kuma shanaa ta'u kudhanaa ta'u. Waan qabdanuun gargaaraa isiniin jedha walitti dabalame waan tokko gochuu danda'u warri immoo waadaa galtan warri galaa jirtan ammas taanaan akka waadaa keessan guuttatan amaanaa isiniin jenna. Kanaaf obboleessi kan keenya kaleessa nu dadhabeera kaleessa nu fiigeera kaleessa nu cinaa ta'eera har'a immoo nuti immoo isaa fiinee qaqqabuun jechuudha dirqama lammummaa osoo hin taane dirqama namummaati jechuudha nama waan taaneef walii qaqqabuun dirqama. Ammas waan dandeessanuu lakkoofsa sadii barreessaatii ol seenaa sabuyyee bagana gaannufte. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Angaruu danuu haasa'uun barbaanne wajiran jira mubeekii nyallee rabbiin nuuf fayyisu rabbiin bira nuuf dhaabbatu an birii 10,000 galchaaf inshaallah akkaawuntii irratti jedheetanii yaada. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Sabuyyee kuma kurran kan kee kana rabbi miileenaan dachaanan bakka siif haa buusu sadaqaatti rabbi siif haa lakkaa'u nagaadhaan naaf turi. Amiin. Dirribaan rabbi bakka siif haa buusu rabbiin waan itti qabdu isa barakaa siif haa kaa'u. Egaa biliyeenaan rabbi bakka siif haa buusu. Amiin amiin. Sabboontuu baga nagaan nuftee sabboontuu. Tole nagaa waaqayyo siniif haa baay'atu akka moltan nagaa jechuun obboleettii keenya waaqayyo gooftaa si amaaru 10,000 galchaafan irraa eebbifamaa waaqayyo sinaa eebbisu. Sabboontuu nama waadaa kee guuttatu rabbi si haa taasisu gammanneera akka nu gammachiifte rabbi si haa gammachiisu. Allahu akbar. Allahu akbar. Waan siin jennu. Hakkenne rabbi haa kennu. Allahu akbar. Amiin. Ifan wajjin namni tokko karaa waasappii ona dubbista malee asirraan erguurreen beekuu dhiifama naa godhu. Sabboontuu akkaawuntiin fudhataa sitti himna tole galatoomii rakkoon qabu karaa. Qoy al tokko Munir follow godhiiniiti keessaa lakkoofsa isheerraa fuudhi yookaan kee ergii fi sana booda hin erginaafi. Hayyee ulfaadhu galatoomii sabboontuu qarshii 10,000 Allahu akbar Allah bashii bayxifi takkaallish innaati. Namni kan biraa ammas meemesti naqaa balu moqqi argusti namni birrii mubeerraa hafe wallahi birriin ta'in isinii kottaa ol galaa dafa. Warri niyyaa qabdanu lakkoofsa sadii barreessaa warri niyyaa qabdan lakkoofsa sadii eeyyuu. Sadii barreessaa. Jimmaa kana ollaa gashee adda deddeebiin barreessaa arti. Jimmaa kana ollaa gashi. Hayyee Jimmaa baga nagaan nuftee of ta'ii. Baga nagaan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu. Mootii nooruu jenneerra. Wallahi alhamdulillah. Akkaawuntii isa bakana miti. Akkaawuntii sitti himnaa yaada niyyaa kee ni yadhuuti jala teessee dhaggeeffatta. Inshallah birrii 7,000 Itoophiyaan nan galcha. Bor asrii jamma. Galatoomii Allahu akbar 7,000 bir. Akkaawuntii. Abbaati dorbii tokko keessa 70,000 siif haa jijjiiramu. Rijee baga nagaan nufte. Yaada niyyaa kee ni yadhuuti. Akka isaanumee kee dhukkubees du'aa kadha. Hayyee. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Injira sagaleen ko. Jira eeyyen. Nagama. Nagama jira rijee gabaabsiitii yaada kan kee nu kenni waan niyyattu niyyadhuuti waadaa kan kee immoo yeroo dhiyootti guuttadhu. Gasheeraa fi birrii 5,000 riisiitii rakkoon qabu mubaarakii yuunan ergaa. Inshaallah galeeraa fi 5,000.
Nuuf jiraadhu mootii koo galatoome warri galchitan dhiifama guddaa hojii yeroo keenya fayyadamna dubbiin dubbii lubbuu hambisuuti waan ta'eef warri waadaa galuu barbaadan warri galchuu barbaadan gargaaruu barbaadan qofti ergadhaa ol seenaan isiniin jedha warri galchitan bulchaa baga nagaan nufte. Baga nagaan nu eedanii. Mee obboleessa keenya waan jettu mee daqiiqaa tokko tunguutin. Ani nageenya iyyuu garuu reeffan dhufaa jira. Ayyee bulchaa jala turiiti daqiiqaa muraasa booda olle ergachuu dandeessa yeroo yerootti waan kana irraa dubbanna waan ta'eef mo'itii qabadhuuti yookiin jala turi nama biraa olluu galche ammas taanaan warri jala jirtan obboleessa kan keenya Mubaarik bakka hundatti asitti achitti abbaa miskiinaa jedhamee kan weellifamu kan isin hunda keessan namni nageenya jira jedhee yaadu har'a dhukkubsateera gargaarsa barbaadeera nuti cinaasaa ta'uu qabna lubbuu isaa hambisuu qabna inni kaleessa nuuf jiraate nuti immoo har'a wal gargaarree waan qabnuun cinaa dhaabbannuudha. Kan nuti itti jirru kanaadha waan qabdan nuun tuffatinaa isiniin jedha Soofiyaa baga nagaan nufte. Nagaadha akkam baga nagaan eegdan. Jara galanni isaan badin gabaabsiitii meemee waan jettu yoo jiraate Soofii. Mubaarak waaqayyo si amaaru akka Itoophiyaatiin 9,000 arraa galchuudhaaf itti kennee jira mucaatte borutti galaaf 9,000. Allahu akbar rabbiin dachaadhaan bakka siifaa buusuu sadaqaatti siifaa lakkaa'u akiraaf duuniyaa kan si fayyadu rabbi siifaa taa'isuu ustaazni duraa isii kadhatu jala taa'e amiin jedhi Soofiyaa. Amiin. Yee Samiraa HK muitii kaasee ayyee hin jirtu fakkaata nama biraa olluu galchi kooppii linkii keessan itti muddaa kooppii linkii itti muddaa ammallee 25 irra jira itti muddaa lakkoofsa 3 barreessaatii garaa namni gargaaruu barbaadanii. Qarshii 5,000 kaasee isaa gadi isaa ta'u rakkoon qabu meemee walitti finneen immoo waa tokko godha inni yaadna warri kana galtanii waadaa galaa jirtan ammas amaanaa waadaa keessan guuttadhaan isiniin jira ustaaz mee du'aa irra nu buusaa fi alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kan kenne yaa rabbi kenniif amiin warra kennate yaa rabbi kenniif آمين يا الله يا ربي دربان يا ربي كان جرام مباركة قدا يا ربي بكبوسي في آمين بلينا يا ربي بكبوسي في مباركين برغابة مباركين ولا لني فيفن يتشودا في كنا تاجرني يا ربي يا الله جرام يا ربي دربان يا ربي جراكني في آمين يا ربي ورمو بكبواتي أسرتاي أكا وانت كوني هرماتا مقود أجلس يا ربي ملكيس الدنيا فاكرة ربي سنا ملكيس warra keenya taajirus yaa rabbi milkeessi guddaadha xiqqaadha hin jennu biroon dhaabachuudhaan gammachuu guddaa nutti dhagahamaa jira yaa rabbi nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan yaa Rahiim yaa Zal Jalaali wal Ikraam alhamdulillahi rabbil aalamiin Allahumma salli. Ayyee ustaazee ulfaadhaa galatooma itti aansuudhaani obboleettii kan keenya baga nagaan nufte dubbadhu meeme. Bontu. Amiin baga nagaan nu eegdan duraan dursee mubee keenya rabbiin amaaru. Itti aansuudhaan birrii Itoophiyaa birrii 4,000 gashaa fi asirratti akkaawuntii naaf ergaa. Bontu ulfaadhu galatoomii rabbi dachaadhaan bakka siifaa buusu bontu. Keessan dubbisa garuu akkaawuntii saddinaaf hin baane waan ta'eef. Ayyee asumarra taa'itii Muniir akka ta'e godhee si qaqqabsiisa Muniir ergiifin siin jedha. Hayyee bontu galatoomii qarshii 10,000 kana waadaa kan kee nama guuttatu rabbi si haa taa'isu. Arsii bahaa wanni jedhaartu kun gadhiisaa jirti bari arsii bahaa kan jettu kana 36 kan jettu kanarraa iskiriinshoot godhachuu ni dandeessu. warri jala jirtanu ammas qabadhaan isinin jedha በአማርኛና በኦሮምኛ አብዲ እንደተናገረ እኔም አንዴ ልናገርና በአማርኛ የሚሰሙ ሰዎች 1064 20 64 5 29 ሙሐመድ ኑርና አብዲ እንደ አህመድ ኦሮሚፋን ከነጌሰኑ ኩመቶክ ጃተሚያፉር ዲግደም ጃተሚያፉር ሸን ዲግደሚ ሰገን ሙሐመድ ኑሪ ፊ አብዲ أحمد مكاكنا سادين جريتشورا والفادا غلطوما ليلى بغنغان نفتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. duraan dursa mubee kiyya rabbiin aafi akeetti si adeebisu inshallah. Amiin. Ani boriitu inshallah boriitu ta'e iftaana ta'uu hin beeku garuu birrii 10,000 abdii geetaachoo irratti nin galchaa. Allahu
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستاذ دعائي كذا تو أبدي فولو سي دي بيسا منير أكاونتينيس أمس كنو جلتس بري فما جرا ليلى غوان سينجن نمكمنو ربي سيعمل كيسو ليلى ربي سيعمل كيسو ربي بربيران بك ربي سيبوسو ربيني بلينا ربي وكسيبا بوسو وبلسان كبيرنا بچونا ربي سيعمل كيسو دريسا بيجنا مالي ربي سيعقلو يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل أي ليلى والفاد وقالتومي محمد بقنا قال نفتي أي محمد بقنا قال نفتي محمد مويتي كاسي دوبدو يوكيس جراته يورغا جراته بغنا غان نفتي نو برانا غلتي مو بيامسيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد قباب سيتي ميمي وانجتو جراتو بوليسا كيتين ما شاء الله ما شاء الله قلتوما جزاك الله خيرا قوتون كيسانو قلتوما والله وانين جو مالف جنان مبيك إنك قال في غاري ربي عافية بريد وآخنو في والله أبا مسكينة ربي نقرتي أمري اللين وفادي رئيسو جتشا إن شاء الله أبشر أن اللين يا ربي نجي ربنا على في سنس درسة دا مالف جنان إساء قرانا نياتي قران دفي سيني كارشكم عشان إن شاء الله إساء في الله أكبر كان جي أجالو الله أكبر الله أكبر أستاذ اسماعيل نعم قلتوما ربي سيعمل كيسو ربيني آمين كان دربان بك ربي سيفا بوسو دريسا بيلا ما ربي سيفا قدو إيقا ربي سيعمل كيسو أفتاب دنيا فاكرا ربي سيفا قدو آمين يا الله علمي دان اللي شيء كل يا ربي سيفا قدو آمين يا الله هاي أست محمد الفاد وقالتومي وان سنجنون قبنو درسا دعاين كي يوم مقبولي دا إننو كمشان تمچالا asitti argamtee amma kana samma dandeessu gumaachuu keetiif kabaja guddaa siif qabna si jaallanna nuuf jiraadhu warreen kan biraa kan gargaaru barbaadan ammas kan jala jirtan maaloo lakkoofsa 3 barreessaati bor utuu akkas godheen jiraadha jechuu keessan irraa hadhuma waan dandeessanu godha bor suuraa isaa maxxanfattanii bor amma waan dandeessanu godhaan isiniin jedha hati qaatuun tuffatina qarshii 3,000 isaa ta'u 1,000 isaa ta'u waan barbaadan waan gochuu dandeessanu Bola fobbolettiin isaa biyya keessaa falaa jirtan kana jalatti argamtan hundumti keessan miimee ol seenaan isiniin jedha. Saadiyyaa naa gashimee saadiyyaa jimmaa. Lakkoofsa 3 barreessaa galaa. Lakkoofsa 3 barreessaatii galaa. Saadiyyaa ol galchuun danda'u. Hayyee nama kan biraas haa ta'u sheer kooppii linkii godha. Kooppii linkii itti nu baay'isaa. Abdii gadi qabaati abdii yeroo gadi qabdanu nama 60 turufa nama 60 sana sendi godhaazim jedhaati sanaan booda namni keenya dachaan dabala jechuudha akkas godhaami abdii gadi qabaati sendi yo nama 15 select gochuun qabu jechuudha cinqiin qabu inni kun gaduma qabdanii sendi gochuu qofa nama kan biraanaa gashii namni galuu barbaadan lakkoofsa 3 barreessaa meeme Abdiin al tokko fuula kee yaadan fakkaata as bayi dubbadhu. Abdii maanni fataa hidhamanii taasifamuu lekkoo hoo. Ustaaziin ilaalanii. Hojii keetti fufi maastar. Mee gadi qabaati abdii kana gadi qabaa sendi godha. Galchiin saadiyyaa meemee. Meemee koppii linkii godha. Taaptaabiinis dhaabateera. Taaptaabiis koppii linkiis godha natti diimessaa jira. Ustaaz garuu waan isinirraa eegaara. Bada sagalee keessan bareedduu sanaan waan jettanii baay'ee natti tola. Daqiiqa tokko. Badaan Mutii godhame. Mutii irraa kenna abdii. Nagaaf rahmatake noma hin qabne nabiyyoota irratti buuse yaa rahmaanii
nagaaf rahmata kee kan numa hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Alhamdulillahi yaa gooftaa faarfamaa yaa gooftaa itayin taasisu hundumaa. Atol qabnaan xiqqoo attamii gudduma gurguddooleen booneetiin nyaan argama waan booneetiin suun si biraa beekama.